walitti bu'iinsa magaalaa Adaamaa keessa akka lubbuun nam lamaa darbee namni hedduun ammoo miidhame. Isiin kaleessa hordoftoonni amantaa kiristaanaa gan qacaamaa jedhamkee jiraatan oduu sobaa uummanni achitti qobsiifan bataskaan kennurraa gubuuf jedhuun hordoftoota amantaa ortodoksii naannoo magaalaa Adaamaa jiran waammatu manneen lammiilee Oromoo naannoo Soomaalii irraa buqqifamanii ganda sanii qobsiifamanii akkuma jiruun kaan barbadeessanii nama hedduullee cafaqanii nam lam lubbuu baasan. Akka jiraatan magaalaa Adaamaa nuun jedhetti ganda kan keessa dhalattoonni saba Amaaraa akka heddummatanii fi guyyaa buqqaatoon achi qobsiifamanirraa kaasee walitti gaarrifataa turanii jedhe. Uummata minjaartu jira naannoo isaanirra uummanni kun yeroo duraarrayyuu qabanii ittuma qopheessaa turani uummata kana. Har'a garuu beeta kiristaanii haarawaa ijaaranii jiranii warri kiristaanallee gammanni keenya dhufanii buqqaanii dhufan kunillee masjida ijaaratanii jiranii naannoo sanitti beeta kiristaana kana nurraa gubbuu fi uummanni asitti Hararirraa dhufe kun uummata beeta kiristaana nurraa gubuuf jedhanii uummata magaalaa Adaamaa jiru kana guututti bilbilanii asiin haqa sallatti moojoo kana hundatti bilbilanii uummata magaalaa guututti yaasanii uummatuma agartee beeta kiristaanillee tuqinitti uummata bobbaasanii akkuma amma viidiyoo kana akka jiruun gubattee haalli isaa ifanuu ta'uu hin dandeenye. Lammiilee Oromoo achi qubsiifaman jidduullee maal akka mudatu gaafatuuf bilbilee uummanni iddoo nuti qubsiifamne sun jiraatan kan sammin jaar guyyaa achi qubsiifamne irraa kaasee asiinii buqqaatan jechuun nu dhaadataa turanii jedhe. Duraanuu eega nuti dhufne irraa eegalanii yaa'ee gochaa turanii uummatuma naannawaa nuti qubannee jirru fi warra minjaaree jedhaniin saba takka akkasitti dachiin keenya irraa nu kaasanii ni deemtanii ni buqqaafnaa isin gubnaa jechaa bakka yeroo hedduu ni dhaaddatanii jecha kanaan. Amma guyyaa alhada nuti quban qabnu walitti dhufanii walgahii godhaniiti waliin mari'achaa oolanii halkanirree waliin mari'achaa bulanii guyyaa isniina ogguu nuti ribarraa kaanee gabbaanu akkasitti nu marsanii jiran dargaggeeyyii fi namni gurguddaa walumaanuu bakka dhakaadhaaf hundaan qabatanii nutumuu eegalan mana keenya. Gadhiisaa deemaa nuun jedhu ammas bataskaana gubuuf deemtanii nuun jedhu beektee saasan nuti bataskaana isinii miti nutiitu eegaa jechaaniin ture ani manni kiyya moggaarra ture afaan Amaaraatiin illee kadhachaan ture nuti nagaa ni buufnaa wanni bataskaana jedhamu hin jiru ani nuti walumaanuu nagaa eegnaa nagaa buusnaa jedheetiin kadhachaa turre suutuma suutaan hoomni dabalamaa dhufe magaalaarraallee magaalaa uummanni dabalamaa dhufe akkasitti bakka nuti ogguu humni nurra jabaatu ilmaanii fi waan jaartii qabus jaartumaan baafanne lubbuu keenya nuti. Ammas uummata achi qubsiifaman jidduu nama amantaa kiristaanaa hordoof nama maqaan Caalaa jedhamu dubbiin bataskaan gubuutu ni jirti jedhe gaafadhe. Innis wanta akkasii tokkolleen kan hin jirre ta'uu anuu yoo bataskaan kan gubatu ta'e akkamitti callise uummanni lolaatiin manneen kennurraa gubu namallee nurraa ajjeesee miidhaa nurraan gahee jedhe. Waa'ee bataskaanaa namni dubbatee jiru nuti irra guddaan keenya akka jirtu gordiyaan keenya kun hundinuu kiristaana warra buqqaasoo kana keessa irra harkima kiristaanonni ni ciisaa beekte. Kanaafuu beeta kiristaana kana waliin qabna waa'ee amantii kana namummaa dubbatee jiru isaanumatu haalatti uummata kana ittiin gargaaran amantaa sana jedhanii magaalaa keessaa warra jiraata magaalaa keessaa hundi iyyatee beeta kiristaana gubachuu deema jedhanii uummata sana yaamanii kan bakka afaan beeta kiristaana gubachuu deemu jarrilleen dirmatee beeta kiristaana ogaa dhufanii ilaalan beeta kiristaanii gubannee jiru. Namni kiristaanaa ka si waliin baqatee achi jiru nama gamin geettan? An mataan kiyyaa kiristaana nama amma iddoon baqataan tunitti buqqatu beektee bakka bakkatti kan jira amma ganda keenya safara keenya san keessa jechuudha. Nama 150 oltu jiru jechuudha kiristaanii. Waan kan isin warra kiristaanaa kana ibsuuf yaaltanii? Waa'ee kana osoo isaanii ibsuun ta'e yaa'is kennuu bakka waa'ee kana uummanni wal dhageetuma eessatti wanni ittiin jiru jarri bakka maatana walii eegalanii yaa'ee sanatti namni wal targaaggeessu wal dhageeffatan beektii ati ijjiitii qaba jarri maas jira ture waan ta'eef jara nu dura ture ijjiitiidhaan gaara gubbabbaanii bakka meeshaa gurguddaa qaban gaara gubbaa lafti nuti jiru lafa dhooqaa gaara jalaa beekte gaaruma sanarraa dhukaasa gannubbanan jechuudha gaandii ol jiru bakka hunda dirmatee. Poolisiin federaalaa ol kan jidduu seenee qabbaneessuuf yaalus uummanni minjaar kun uummata hidhatee meeshaa qabu waan ta'eef humna isaaniitii ol ta'uu fi iddumsanittuu bulchiinsi magaalaa Adaamaatu kan tumam ta'ullee namoota kan irraa hubachuu hin danda'ameera. Amma bulchiinsi Adaamaa hanga ammaa wanni nu godhee jiru humna waraana naqaniituma bakka tasgabbeessaa turanii uummanni sun qaama hidhatellee ni qabanii poolisarratti illee dhukaasa bananii poolisarratti waan madeessuus ni jira. Poolisa ni madeessanii kaleessa immoo kantiibaan illee nu wajjin tumame anillee kan inni wajjin jiru
oguu baqannu kantiibaan nu dhufee akkasitti kantiibaallee magaalarraa itti bahanii dhaqaadhaan wallahi kan jirre akkasitti cafaqan hojii kiyyaa hin arkean. Lammiileen Oromoo iddoo kana qubsiifaman kun haga dhaalle lubbuu isaaniif ka sodaatan ta'uu fi ammas poolisoota marfamanii kan eeggamaa jiran ta'us nuuf himaniiru.